bara waaqayyoon nu kenname kana kenne keessatti maal hojjechuu qabna, maaltu nurraati eeggama, bara waliin maaltu jijjiiramuu qaba isa jedhu dubbii sagalee waaqayyoo ni ilaalla. Kaayyoo fi karoorri dubbii kanaa barri keenya akka inni darbu, bara darbu kana keessatti immoo waaqayyoon isan dabarre qabanne amantaan cimnee akka dhaabannuu fi jechaadha. Kaayyoo fi karoorri sagalee kanaa isa kana jechaadha. Guyyaa har'aa kana oduu abboolii yookiin immoo matsaafa seenaa boqonnaa 29:15 irratti gaafa ilaallu oduu abbootii yookiin immoo macaafa seenaa isa jennu kana irratti isa tokkoffaa yookiin immoo kitaabni kun tokkoffaa fi lammaffaa qaba. Macaafa seenaa yookiin immoo macaafa oduu isa duraa boqonnaa 29:15 gubbaa irratti dubbii sagalee waaqayyoo jedhu guutuudhuma isaa waliitiin hin dubbisna jechaadha. Innis akkana jedha. Abbooliin keessan hunduu akka turan nutis immoo fuuldura keessatti akkuma kanaa godaantotaa jedha. Abbooliin keessan akkuma turan nutis immoo fuuldura keetti godaantotadha. Barri keenyas akkuma gaaddidduuti hin jabaattus jedheetu macaafa oduu boqonnaa 29:15 gubbaa irratti waa'ee darbuu bara namootaa yookiin immoo ilmaan namootaa asirratti kaa'eetu jira jechaadha. Egaa akkuma beekamu asirratti maal ilaallaa? Kitaabni kun abbooliin keessan akkuma turan jedha. Abbooliin keessan akkuma turan, akkuma kana immoo turanii nutis immoo fuuldura keetti godaantotadha jedha. Maal jechuu barbaadeera? Barri abboola keenyaa isa kami jennee gaafa ilaallu abbooliin danuun isaanii addaamirraatii hanga kiristoositti, kiristoosirraatii immoo hanga har'aatti turan darbanii jiru. Isaan kun egaa barri isaanii isaaniin daangesse, barri daangaa waan qabuutiif barri ilmaan namootaa asirratti hubachuu kan qabnu barri ilmaan namootaa daangaa qaba. Barri waaqayyo garuu daangaa hin qabu. Barri ilmaan namootaa baraatiin hin daangeffama. Barri waaqayyo garuu baraatiinis waqtii kamillee daangeffamuu kan hin dandeenye ta'uusaa asirraati hundumti keenya barachuun barbaachisaadha. Mee abbooliin keenya akkuma kana turanii jedhe. Hedduu isaanii seenaa keessattis kan ilaallu warreen qajeelotas, warreen yakkamootas, warreen cubbamootas, warreen gaariis hojjetan, warreen yakkas raawwatan hedduun isaanii darbaniiru. Biyya lafaa irratti lafti kana keessa yookiin immoo dachee kana keessa gaafa jiraannu barri lakkaa'amee, barri safaramee yookiin immoo barri daangeffamee ilma namaatiif kenname bara isaatiin hin darba jechaadha. Eebbi isaanii nu duukaa haa ta'uuti kan akka Abrahaamiin, Yaaqoobiin fa'a, kan akka Musee fa'a, qulqulloota, raajota gurguddoo, abboolota gurguddoo jedhamanii kan kaa'aman danuu isaanii kaa'uu dandeenya jechaadha. Isaan har'a garuu fooniin hin jiranii. Isaan har'a fooniitiin nu gidduu hin jiran. Yaadannoo isaaniitiin garuu, eebba isaaniitiin garuu, suga isaaniitiin garuu har'a nu duukaa jiru jechaadha. Barri abboolii keenyaa inni jedhame bara isaan itti waaqayyootiin waaqeffatanii, waaqayyootiin tajaajilan, waaqayyootiin galateeffachaa hojii gaarii hojjetanii gaarummaaf qajeelummaatiin addunyaarraatii itti boqotan isa sanadha. Abbooliin bara isaanii keessatti qajeelummaaf gaarummaa hin qabne bara kana keessatti yaadatamuu dhiisuu danda'u. Garuu barri abboolii keenyaa inni jedhame immoo bara isa waaqayyoon beekuutiin dabarsan, bara isa waaqayyootiin waaqeffachuun jiraachaa abbooliin keenya turan, bara itti isaan hojii qajeelummaa hojjetan, bara itti isaan hojii eebbaa hojjetan, bara isa darbe jedhameetu kaa'amee jira. Seenaa darbe keessatti gaa abboolii gaarii hojjetanii fi abboolii gaarii hin hojjenne, bara waaqayyoon itti waaqeffatamee fi bara waaqni tolfamaa itti waaqeffatame, bara itti waaqni tolfamaa labsiidhaan namoota irratti labsame barri darbe, keessumaa bara wareegamtootaa kan jedhamu manni kiristaanaa immoo barri isheen yaadattu ni jira jechaadha. Afaan Amaariffaatiin ዘመነ ሰማዕታት የምንላቸው ዘመናት እንግዲህ አባቶቻችሁ ሁሉ እንደነበሩ ይላል። ብዙ አባቶቻችን ጻድቃን ነቢያት እንደነበሩ ይህ ቃል ይናገራል። በዚህ በዜና መዋዕል ምዕራፍ 29 ቁጥር 15 ላይ አባቶቻችሁ ሁሉ እንደነበሩ እኛ በፊትም ስደተኞች መጻተኞችም ነን፣ ዘመናችን በምድርም ላይም እንደ ጥላ ነው አትጸናም ብለው በዚህ በዜና መዋዕል ምዕራፍ 29 ቁጥር 15 ላይ ይናገራል።
በዚህ ላይ ዘመናትን በሁለት ከፍለን ብንመለከታቸው የአባቶቻችን ዘመን ያ የደጉ ዘመን መልካምን ስራ የተሰራበት ዘመን፣ ያ ክፉ ዘመን ደግሞ ክፉዎች የተነሱበት ዘመን፣ ብዙ ነገስታት ብዙ መኳንንቶች የነገሱበት ዘመን፣ ጣዖታትም ሲመለክ በነበረበት ዘመን፣ እግዚአብሔርም ደግሞ ሲመለክበት የነበረበት ዘመን ብዙ ዘመናትን ቤተክርስቲያን አሳልፋ ዛሬ ደርሳለች። ሰበ ዋቀዮ መን ክርስቲያና ሴና ኩመ ለማ ተኤ ቀብዲ ጀኔ ጋፈ ይላሉ። የ2000 ዓመት ዘመናት ያለ ታሪክ ቤተክርስቲያናችን ብዙ የስደቶችን ብዙ መከራን ብዙ ችግርን አሳልፋ ነው ዛሬ ደረሰችው። መን ክርስቲያና ኬኛ በረ ዋቀዮ ኬሰት ዮኪን ሞ ዋቀዮ ወሊቲን በረ ዋቀዮ ኬሰት ጋፈ ይላሉ። ኢመሊ መን ክርስቲያና ኬኛ ካቴ አቦሊ ኬኛ ራ ካቴ ሃንጋ አራት አስጌስ ኩን ወጋ ኩመ ለማ ጋፈ ለኮፍሲስቱ ረኮ ግድራ ቆሩምስ ደኑ ደበርሱዳን በረ ዋቀዮ ኢtti waaqeffatame bara waaqayyo itti kabajame bara waaqayyo itti mo'ee fi barri waaqni tolfamaan labsiidhaan saba kana irratti labsame bara wareegamtootaa yookiin immoo zamana samaa'iitaati kan jennu mana kiristaanaatti dabarsiteetti. Egaa akkuma beekamu barri sun baraan jijjiiramaa saba waaqayyoo barri darbe nuuf hamaadha yoo ta'e bara qorumsaadha yoo ta'e bara gidiraadha yoo ta'e bara qorumsaadha yoo ta'e barri inni kun immoo waan haaraa fideeti dhufa. Kanaaf barichi haaraadha gaafa jennu rakkoon gareessaa gidiraan kaleessa har'a jiraachuu dhiisuu danda'a. Bara hunda hin gaddanii, bara hundas hin gammadani, bara hundas hin bo'anii, bara hundas hin faarfatanii. Barri keenya garuu akka bara abboolii keenyaa ta'uu qaba jechaadha. Abbooliin keenya kaleessa turaniiru wanta isaanirraa eeggamuu fi gahee kiristaanummaa bahuu qaban bahanii darbanii jiru. አባቶቻችን በነበሩበት ዘመን ላይ በተለይ በመልካም የምናስባቸው መልካምን ሲሰሩ የነበሩት በመልካም ስፍራ ሲጓዙ የነበሩት ብዙ ነገርን ሰርቶ አልፏል። የነሱን ፈለግ ተከትለን እኛ ደግሞ መልካምን ልንሰራ ያስፈልጋል። ቀጥለው እንግዲህ በእኛ ዘመንስ ምንድነው የምንሰራው? በረኬኛ አከምት ያደነ በረቦሊ ኬኛ ሂሞቶ ሂንተኢን በረቦሊ ኬኛ ፋርሶቶ ሂንተኢን ኑቶ ማልፈካነ ጀኔ ኦፍላሉን ድርቀማ jechaadha. Egaa amma nuti sagalee kanarratti nuti godaantotadha jedha. Siddatanya አገር የለውም፣ ቦታ የለውም፣ ድንበር የለውም። በተመቸው ቦታ ይቀመጣል፣ ያልተመቸው ቦታ ደግሞ ለቆት ይወጣል ማለት ነው። jechi kun nuti godaantotadha fuuldura keetti nuti godaantotadha jedha. Godaantota gaafa jennu qeefii maatii maasii isaanirraa warra ba'anii gara biyya ormaa deeman otoo hin ta'in jireenya nuti addunyaa irratti qabnu dachee fi biyya amma keessa jiraachaa jirru kana biyya keessummaa kana gadhiisnee yookiin immoo dabaree taate kana gadhiisnee akka deemnu asirratti nutti himaa jechaadha. Inni biraan barri keessan immoo dachee irratti akkuma gaaddidduutii jedheetu kaa'ee jira. ዘመናችሁ እንደ ጥላ ናት ይላል። ጥላ ጠዋት ይወጣል። ጠዋት የነበረው የቦታችን የራሳችን ጥላ ከሰዓት ላይኖር ቦታን ቀይሮ ይገኛል። asirratti barri keessan dachee kanarratti akkuma gaaddidduutii jedhe macaafa oduu boqonnaa 29:15 gubbaa irratti. Maaliif jennee gaafa ilaallu gaaddidduun ilma namaa qabiyyeen isaa ganama yoo guddate waaree booda xiqqaachuu danda'a, kallattii jijjiirrachuu danda'a, waaree booda yeroo aduun jirtu malee yeroo aduun seentu dhabamuu danda'a. Nutis immoo dachee kanarratti kaleessa turre har'a jirraa bor dhabamuu dandeenya. Kaleessa turre har'a jiraachuu dhiisuu dandeenya. Bor godaanuu dandeenya. Walumaa galaa fooniitiin addunyaa irra umurii bara baraa hin jiraannu isa jedhu san nu hubachiisuuf jechaadha. Maarreegaa waa'ee baraa amma yeroo ammaa kana namni baay'een waa'ee baraa kana waa baay'ee haasa'as dubbata. Namni baay'een waa'ee baraa kana waa danuu kaaseetu haasa'a. Barri jijjiiramee, barri haaraan dhufee, bara kana hojjenna, bara sana hojjenna jedheetu namni baay'een dubbata maatiiwwan Waaqayyo. As keessatti bara darbuuf kaate kana keessatti bara gaaddidduu taate kana keessatti immoo nutoo maal hojjennee darbuu qabna jennee gaafa ilaallu barri keessan sun hin jabaattu jedhee jira. Maaliif laaftuudha, hin dabarti, yeroo qabdi, daangeffamtuudha, yeroodhaan malee yeroon ishee daangessaa jedhee gaafa ilaalu asirratti kan nu hubachiisu. Qulqulluu Iyyoob abbaan obsaa yookiin immoo abbaa obsaa jennee manni kiristaanaa keenya kan isa yaadattu abboolii keenya garaagaraa
qulqulluu Daawit, qulqulluu Iyyoob, qulqulluu Salamoon jennee gaafa isaan kaasnu dandeettii mataa isaanii ልዩ ችሎታ ያላቸው አባቶቻችን አሉ። ለምሳሌ ኢዮብን በትዕግስት ነው የምናስበው። ዳዊትን በሰባት ሀብታቶች የምናስበው። ኢዮብን አባ ኦብሳ ጀቴት መነ ክርስቲያና ኬኛ ኢሰዋብት ዳዊትን እሞ አባ ከናደኑ ብዙ ሀብታት ያለው ብለው እግዚአብሔር ደግሞ ከዛ ባሻገር የልቤ ብለው የጠራው እንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱስ የልቤ የሆነው እግዚአብሔር እንደ ልቡ ሆኖ የሆነለት ማንም ክርስቲያን ባይኖርም እግዚአብሔር ግን የልቤ ብሎ ያመነበትንና እንደ ልቡ የሆነውን ዳዊትን ልቤ ብሏል። ጋሰበ ዋቀዮ ቁልቁሉ ኢዮብ አባን ኦብሳ መጫፈ ኢዮብ በቆና ሰደቲ ሃንገ ሰገል ይረት ጋፈ ኢላሉ ሙ አከነ ጀዳ በርኬኛ ደቼ ከነረት አኩማ ጋድዱቲ ኑቲ ወረከሌሳቲ ሐርአሞ ሆማሂን ቤክኑ ከናቲፍ dhaloota darbe gaafadhu abboolii keessanis kan isaan qoratan kan isaan ragaa bahan sanaatiif cimaa jedha afaan amaariffaatiin jecha kana irra deebi'een dubbisuu barbaada በዚህ በመጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 8 ቁጥር 8 እስከ 9 ላይ እንዲህ ይላል ዘመናችን በምድር ላይም እንደ ጥላ ነውና እኛም የትላንትና ብቻ ነን ምንም አናውቅም ስለዚህ የቀደመውን ትውልድ ጠይቅ አባቶቻችሁ ለመረመሩት ነገር ትጋ ይላል jechi kun jecha baay'ee guddaadha maal jedha barri keenya akkuma gaadidduuti nutis immoo warra kaleessaati homaallee hin beeknu jedhe kanaaf abbooliin keessan dhaloota kaleessaa turan sun isa dursan dhaloota dursan sana immoo gaafadhu abbooliin keessan immoo kan isaan qoratanii sakatta'anii bira gahan sanaatiif cimi jedhe barri keenya keessatti waaqayyoon abbooliin keenya barsiisee gorsee jajjabeessaa ture sanarra deddeebinee gaafachuufi bor waan ta'uuf malu san hin beeknu namni amma bara keessatti amantaa jijjiira namni bara keessatti biyya jijjiira namni bara keessatti kallattii jijjiira namni bara keessatti kaayyoo isaa jijjiira jireenya isaa keessatti bu'aa ba'ii hedduu dhamaatii hedduu darbeetu milkaa'ina argachuudhaaf haala jijjiiree amantaa jijjiiree bakka jijjiiree waa hedduuf dadhaba maatiiwwan waaqayyoo bara kana keessatti kan darbe milkaa'ina kan nu dhowwe nuun hojjechuu dhiisuu keenya otoo hin ta'in hojjennes dhiisuus dandeenya waaqayyoon wallaaluu dhabuu keenyaatiin waaqayyoo duukaa jiraachuu dhabuu keenyaatiin waaqayyootiin karoorsuu dhabuu keenyaatiin fedha waaqayyoo gaafachuu dhabuu keenyaatiin namni baay'een immoo erga waan fedhu san argateen booda immoo jireenyi isaa